baay'ee nama dhiba achumaan itti waamama. Jaalalli dawaan hundaa kafee silaadhi keenye gaarummaa bakkeedinne maaliif ammi keessa gatteenye abboommii sirgarraa wanni jaalala yoo bakkeessaa danne beekadhaa yaa birootan gootummaa waaqaasaa akka danne faarfachuu barbaannoo fooyyuu galee. Guyyaa mul'achuu kooti dhiyaateera qophaa jedhee gooftaan dubbata yaa namoota dhagaa akkuma baraanooyi badeesni dhiyaateera dubbisaa dhagaani warraatti goosanitti yaaduun galgalaa'eera akkuma baraanooyi badeesni dhiyaateera dubbisaa dhagaani warraatti goosanitti yaaduun galgalaa'eera. Jiraataa siniif haa baay'atu barattootaa fi hordoftoota meetii tanaan akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyoo isinis baga nagaa keessan taatanii warri reef gara meetii tanatti haaraa dhuftan welkaam baga nagaan dhuftan nooraa isiniin jala jira akkasuma warri dura dhuftan baga nagaadhaan turtanii isiniin jechaatii har'a qabadde kana isiniif yaadde walaloo jechuudha isa duragaa viidiyoon kun isiniif haaraa kan ta'e meetii channel subscribe gochuudhaan na hordofaa wanta baay'ee barachuu dandeenye wal wajjin daanteedha warri barbaadan abaaboo jechuu warri barbaadan akkasuma barnoota afaan oromoo hamman beekurraa isiniin barsiisa kanaaf waan baay'ee meetii channel argachuu dandeessu waan ta'eef viidiyoon kun isiniif haaraa kan ta'e deebiidhaan subscribe osoo godhin biraan darbina akkasuma dhiirota keessaniif illee share godhaa fi viidiyoo kanammoo laayikii osoo hin tuqin bira hin darbina isiniin jechuun barbaada. Egaa amma kallattumaan gara walaloo kiyyaattan isin dabarsaa mata duree walaloo kiyyaa markaba eenyuu keessa jirtaa jedha jechuudha. Egaa waa'ee markabaa dubbadha. Markaba sana irra deemu osoo hin ta'in markaba kan biraa jechuudha. Markaba sana akka ta'e immoo asuma keessatti inni hubatu waan ta'eef yaadaaf qalbiidhaan na hordofaa kallattumaan gara walalichaatti aadarbinu. Markaba eenyuu keessa jirtaa? Kannoo immoo kan biyya lafaati. Mariin isaa hoo eenyuu adda baafattee taati? Markabni ati keessa jirtu garamitti si geessaa? Anillee waa'ee dhuma markaba lamaa qofan odeessaa? Waa'ee markaba nuyi xiqqoo ishee irraa ibsuu laata? Anillee waa'ee dhuma markaba lamaa qofan odeessaa? Waa'ee markaba nuyi xiqqoo ishee irraa ibsuu laata? Beelladaa fi bineensi munyuuqaan lafaa fi bilaliyaan qilleensarraa akkasuma sanyiin dhala namaa itti baqatee badisa jalaa ooleera akkasuma sanyiin dhala namaa itti baqatee rakkina irraa ooleera. Markabni nooyi jireenya qabaa badisa namarra dabarseet mataa namaa ol qabaa aalaa fi yeroon hin daangeffamu rakkinni gaafa mudatuyyuu irra gararraadha kan inni adeemu. Warri kaleessa waliif diinaa achi keessatti har'a hunduu waliif fira ajaa'iba dhugaa kuni baay'ee nama dhiba qomoon wal qooduun isaan gidduu hin jiru sagalee gammachuun jaalalaaf nagaa waliif dhaamuu kun ajaa'iba dhugaa baay'ee nama dhiba kun ajaa'iba baay'ee nama dhiba bishaan badisaa irraa inni afani jaalalaaf tokkummaa wal gargaaranii gunda wal qabattee laga ciiseedha oromoon kanaaf jedhanii bishaan badisaa irraa inni afani jaalalaaf tokkummaa wal gargaaranii quncee wal gargaarteet arba'iitiidha oromoon kanaaf jedhanii quncee wal gargaarteet arba'iitiidha oromoon kanaaf jedhanii. Markaba nooyi keessa hin jiru tasuma anatu caalaanii soorata argatan iyyuu waliin ga'aniiti kan isaan nyaatanii yeroonis ga'ee laftis gogee guggeenis baatee achiin haftee osoodhuma wal mararfatanii guyyaan keenyaan gargar baafte osoodhuma wal mararfatanii guyyaan keenyaan gargar baafte nuus osoo wal jaalannu akkuma kana osoo wal mararfannu dhufaatii gooftaa keenya haa eeggannu nuus osoo wal jaalannu osoo wal mararfannu gara gooftaa keenya akka deemnu inni nu haa gargaaru egaa isa omtuu hin dhibu inni nu haa gargaaru egaa isa omtuu hin dhibu. Markabni nooyi ajajamuu fi qajeelummaan ijaarramee dhimmi jireenyaa isa keessatti argamee biyya lafaafis soogidda ta'ee akka mandira tulluu gubbaas inni mul'ifame biyya lafaafis soogidda ta'ee akka mandira tulluu gubbaas inni mul'ifame. Markabni nooyi kan akkas jaalatame mee maalumadhaa kan isa keessatti hammatame? Kan isa keessatti hammatame jaalalaaf gammachuu nagaa fi obsa qabaachuu garraamummaa fi arjummaan laachuu gaarummaa fi amanamummaa qabaachuu of
qabu ammallee yaada qalbii keessan na waliin haa ta'u ammallee yaada qalbii keessan na waliin haa ta'u. Markabni biyya lafaas waan baay'ee of keessaa qaba. Meetii kooshee isinitti hima gurra keessan ammallee asuma naaf qaba gurra keessan ammallee asuma naaf qaba. Anatu beekaa anatu caalaa maaltu amma koogaa osoo na jiru akka manni osoo durfamaa ani jiraachuuf dirqama tokko du'uu qaba jedheetu itti dubbata. Inaaffaa fi yaadni namaa eeyyeen jabaadhaan warrakkassi qaba itti dubbata. Inaaffaa fi yaadni namaa safuu yaa biyya lafaa yaadaa fi jira jabina namaa inaaffaan haadhoo fi galaafachuu bal'ina sanii dhiphinatti of galchuu joora afanii fuula waaqirraa fagaachuu qabbana si'anii addatti of galchuu qooda waan gaariitti gammadan amma godhaniif aaramee gubachuu ayyaa biyya lafaa nama saalfachiisa kan ta'uu dubbachuun markabicha keessa gaafa galu saa'olis arreersuu barbaadu isa aangoo argate safuu baay'ee nama dhiba achumanitti waamama isaa dagatee yaada mataa isaa malee abboomuu gooftaa tuffatee abboomuunis aarsaa irraa akka caalu dagatee yaada waaqayyoo dhiisee ana tole hunda raawwatee waaqayyoos achumaan isa tuffatee aangoo isaa harkaa fudhatee dabarsee daawitiif laate. Ajaa'iba kan markaba biyya lafaa tokko yoon dubbadhe tokkotu afaa baay'ee nama dhiba keessa kan jirru jabaannee keessa aabaanu humni keenya akka hin taane boo'ichaa yoo akkas ta'e abbaan keenya iyyuu nu gonfachiisa boo'ichaa keessa kan jirru jabaannee keessa aabaanu humni keenya akka hin taane boo'ichaa yoo akkas ta'e abbaan keenya iyyuu nu gonfachiisa boo'ichaa yoo akkas ta'e abbaan keenya iyyuu nu gonfachiisa boo'ichaa laloo kiyyas asuma irratti hin goolabaa wal dhaggeeffataniif hedduu guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Egaa walaloo keenya xumuree jira. Mee faarfannaa tokkoon isiniif jedha jechuudha waliin faarfannu akkas jedha. Guyyaan mul'achuu kootii dhiyaateeraa qophaa'a jedhee gooftaan dubbata yaa namootaa dhagaa akkuma baraanoonni badeessine dhiyaateera dubbii isaa dhaga'anii warratti qoosanitti aduun galgalaa'eera. Guyyaa gooftaa mul'atu dinqee gurguddaa ta'a gaaronni nurgufamu aduunis dhiiga ta'a. Teessumni lafaa kun walitti mammaramu dubbii isaa dhaga'anii warratti qoosanitti aduun galgalaa'eera jenneetu waliin faarfanname. Egaa dubbii waaqayyo dhageenyee itti qoosne akka aduun nutti hin galgaloofne waaqayyo nu haa gargaaru isuma dhageenyeen jiraannee guyyaa gooftaa mirga abbaataa dhaaluu akka dandeenyu inni nu haa gargaaru. Amiin. Nu akkas ta'e malee biyya lafaa kun otoo nama hin beekiin markaba ishee keessa nama galfatteetu nama fudhattee namaan galti jechuudha. Kanaaf waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru hunduma keenyayyuu yaada keenya yaada isaa keessatti nuuf eegee jireenya keenya lafarraa kana akka fixannu yoo ammasitti hin dhufa keessummaa gooftaan abdiin akka qophoofnee isaa fi qabsannee isa eeggannu yoo gara isaa deemnas immoo ta'e daandii waaqayyoo irra jiraannee gara isaa deemuu akka dandeenyu gaa inni nu haa gargaaru. Inni guddaan waaqayyoo yaada mataa ofiitti dabarsee nama kenneen waaqayyoo dabarsee yaada mataa keenyaatti isaa kan nu kenne osoo hin beekiin wanta tokko nu fayyada jennee wanta nu fayyadu wanta nu keessa buunee argamna. Garuu waaqayyo immoo yaada keenya nuuf eega. Yaada isaa keessatti taanaan akka yaada waaqayyootti jiraannu jechuudha yeroo kamiyyuu. Kanaaf egaa yeroo kamitti illee markaba waaqayyoo keessa akka jiraannu gaa markabni Nohi kaleessaa itti baqatee munyuuqaan lafarraa balaliyaan qilleensarraa egaa hundumtuu namnis bishaan badisa jala kan inni itti oolee har'aa markabni keenya kan badisa jalaa rakkina jalaa dhiphina jalaa biyya lafaa jalaa seexana jalaa yaada foon keenya jalaa itti baqannee kan ooluu dandeenyu markabni keenya har'aa Kiristoos Yesuusidha. Kanaaf yaada keenyaanii Kiristoos fannoo Kiristoos irra keewwannee akka deddeebinu gaa waaqayyo nu haa gargaaru. Har'aa arganii buru warra dhabamu akka hin taane hunduma keenya gooftaan nu haa gargaaru. Mee gara faarfannachaatti isin dabarsa. Guyyaan mul'achuu kootii dhiyaateera qophaa'a jedhee gooftaan dubbata yaa namoota dhagaa
akkuma baraanooyi badisni dhiyaateera dubbii sadagaani warraatti goosanitti aduun galgalaa'eera akkuma baraanooyi badisni dhiyaateera dubbii sadagaani warraatti goosanitti aduun galgalaa'eera guyyaa mul'achuu kotii dhiyaateera qophaa'a jedhee gooftaan dubbata yaa namoota dhagaa akkuma baraanooyi badisni dhiyaateera dubbii sadagaani warraatti goosanitti aduun galgalaa'eera akkuma baraanooyi badisni dhiyaateera dubbii sadagaani warraatti goosanitti aduun galgalaa'eera guyyaa gooftaan mul'atu dinqii gurguddaata gaaronni nurgufamu aduunis dhigata teessumni lafaa kuni walitti mammaramu tulloonni nurgufamu dhagoonni ni baafamu guyyaa mul'achuu kotii dhiyaateera qophaa'a jedhee gooftaan dubbata yaa namoota dhagaa akkuma baraanooyi badisni dhiyaateera dubbii sadagaani warraatti goosanitti aduun galgalaa'eera akkuma baraanooyi badisni dhiyaateera dubbii sadagaani warraatti goosanitti aduun galgalaa'eera utuma ilaalan iji isaanii kan jame utuun itti dubbatu dubbii isa tuffatanii guyyaa gooftaan mul'atu wayyoo yaa gatii isaanii utuma dhagaani gurri isaanii kan duude utuun itti dubbatu dubbii isa tuffatanii guyyaa gooftaan mul'atu wayyoo yaa badii isaanii guyyaa gooftaan mul'atu wayyoo yaa gatii isaanii guyyaa mul'achuu kotii dhiyaateera qophaa'a jedhee gooftaan dubbata yaa namoota dhagaa akkuma baraanooyi badisni dhiyaateera dubbii sadagaani warraatti goosanitti aduun galgalaa'eera akkuma baraanooyi badisni dhiyaateera dubbii sadagaani warraatti goosanitti aduun galgalaa'eera egaa gooftaas na eebbisu eebbifama galgalli keenya dukkana kan taane egaa waaqayyo hunduma keenya gargaaru waan itti eebbifamtaniif waan dhaggeeffattaniif egaa gooftaan isin eebbisu eebbifama jechuun barbaada egaa viidiyoo kana isin haaraa kan ta'an malee deemuudhaan egaa chaanaan sabiskiraayib gochuudhaan kunna hordofaa isin jechuun barbaada yaadaa fi gaaffii dogoggora jiru waan tokko illee egaa walumaa wal barsiisaa deemna waan ta'eef koomentii irratti na barreessuun dagatina viidiyoo kana immoo jaalachuu keessanii laayikii tuquudhaan bira darbaa isin jechuun barbaada egaa eebbifama lafa nagaa jiraadha nagaa keessan ta'a waan nagaa dhagaa waan nagaa hargaa gooftaan hunduma keessa wajjin haa ta'u lafa jiraattanitti nagaan isin wajjin haa ta'u nagaatti.
suruu